سكدن ربي والله خير الملا جنة الفردوس نقلك يا الله سكدن ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. Welcome to Bolsaddin Tube, our comparative religion program. Sagantaa wal bira qabiinsa amantii har'as marsaaf raffaadhaa qabannee isinii dhiyaannee dhufnee jirra. Tole akka gurra qalbii fi qaaman hordoftan isinii jechuu barbaanna. Tole yeroo dabree keessatti gosoota amantii laallee turre. Gosoonni amantii abbaa sadii yookiin gosa sadii jennee tokkoffaadhaa amantii aadaa, lammaffaadhaa immoo amantii walmaka aadaa fi amantii waaqa biraa ta'e sun amantii kiristaanaa fi amantii yahudoota, sadaffaa amantii islaamaa jenna. Akkitti haasa'aa turre general speaking haasa'a waliigalaatti haasa'aa turre immoo qalaqan jechuudha. Har'ammoo akkitti itti haasofnu specific speaking jechuudha. Gara harkitee dhimma barbaannutti yookiin kaasitti as dhufna. Tole amantiin daandii jireenyatii argachuu fi qabaachuun dirqamaa akkuma jenne itti adeemnu. Har'a amantoota addunyaa tanaa keessaa hordoftoota irra hedduu qabaachuudhaan kan beekamu namoonni hedduun kan hordofan amantoota lama bebbeekamoo jechuudha. Amantii biliyoonotaan hordoftoota qaban. Sunis amantii kiristaanaatii fi amantii islaamaati jechuudha. Mee amantoota kanneen lamaan bal'ina isaanii haa laallu. Maaliif ilaalla amantoota kanneen maqaa isaanii, hiika maqaa isaanii, kalammaffaadhaa bara isaan itti eegalan kana laalla jechuudha. Tole amantii kiristaanaa haa fudhannu. Amantii hordoftoota hedduu qabuudhaan addunyaa keessaa beekamu keessaa isa tokko jechuudha. Amantiin kiristaanaa mee akkuma maqaa isaarraa kaanee hiika isaa itti haa kenninu yookiin immoo maqaan isaa kun hiikni isaa maali? Kiristaana jechi jiru yoom eegale hiikni isaa maali? Kiristaana jechuun jecha afaan Giriikii yoo ta'u hiikan isaa argitee muudame yookiin immoo maal jechuudha? Masiih jechuu afaan Arabaatiin jechuudha. Masiih jechuun muudame yookiin immoo maal jechuu? Appointment jechuudha. Aangoon isaaf laadhame kennameef jechuudha. Kunis eega moggaasa Iyyasuus Kiristoos booda kan laadhamedha jechuudha, kan kennamedha. Maqaa kiristaana jiru kana hoo Iyyasuus Kiristoos isatu an amantiin ittiin dhufe kun amantiin bani Israa'el ummata Israa'el akka hooladhamee karaarraa bahetti ergame kun amantii kiristaanati jeemoo warreen isa booda moggaase ka jehu immoo kitaabuma amantii kiristaanaa yookiin immoo holy bible keessatti yoo fudhannee jenne hojii ergamtoota yookiin the book of Acts ka jehu boqonnaa 11 lakkoofsa 26 irratti hordoftoonni Iyyasuus Kiristoos warri ofiin jedhanii of waaman maal jedhanii? Nuti har'a booda maqaa keenya kiristaana jennee of waamnu jedhan jechuudha. Kitaabichi namni baratee dubbisuuf hubachuu danda'u dubbisuu dandeessan baaybiliin harka namuutu jira jechuudha. Kana eeganaa hoo barri hundeeffama amantii kiristaanaa yoomii ka jennu yoo ta'e barri hundeeffama amantii kiristaanaadha eega Iisa yookiin Iyyasuus Kiristoos makrii yookiin shira yahudotaa jalaa rabbiin kara samii fuudhuu isaan ajjeesuu deeman akka isaan hin ajjeefne hin fannifne jalaa ol fuudhee je kara samiitti baasee je booda amantii 300 bara 325 hanga 75 gidduutti Niqiyaa gubaa irratti eega mari'atanii je'anii booddee amantii kiristaanaa waan jedhamu eegalte yookiin sillaasee yaanni jedhamu kun eegale. Kanaafuu bu'uurri amantii kiristaanaadhaa sillaasee waan jedhamu kana jechuudha. Tole dameewwan amantii kiristaanaa gurguddoo addunyaan tanarraa argaman ortodoksii, kaatolikii fi amantii pheenxeedhaa fudhannee yoo kalaallu ta'e amantiin kiristaanaa bara 325 hanga 75 gidduutti eegaa Iisaan samii kutee ka inni quban qabne maqaa kiristaanummaa jiru moggaafatanii amantii kana biyya bahaa yookiin markitee roomaanota bahaa ka jedhaman Giriikotaa fi warreen kara Filisxeen kanatti eegalan yoomi ka jedhu jechuudha. Gaafii yoo bara 325 hanga 75 gidduudha. Kalammaffaa immoo damee kana mormuudha warreen harkitanii Western Roman Catholic Church warreen jedhaman roomaanota dhiyaa ka jedhaman amantiin kaatolikiidhaa ortodoksii irraa yoom fottoyite bara 1050tti fottoyite jechuudha warreen Roomaa dhihaa jechuudha. Ammas kanuma warreen Roomaa dhiyaa kana balaaleffachuudhaa fi mormuurraa qeessota mormuurraa kakee namni maqaan isaa Mark Luther King jedhamu bara 1517tti biyya Jarman keessatti Lutherian warreen jedhaman ammas ni beekamanii yookiin pheenxota jedhamanii jechuudha yookiin immoo Protestantis jedhaman jechuudha. Mormitoota jechuun eenyu mormanii warreen
cunqursaa yookiin immoo dhiibbaa qeessota kaatolikii balaaleffachuudhaan namni Maartin Luuter jedhamu kun kitaaba boqonnaa 66 qabu fudhatee amantii pheenxee eegale jechuudha. Bara 1517 siniin jedhe. Dameewwan kunniin sadanuu baay'ee adda fagoo fi garagara jechuudha. Even if bu'uura yookiin backbone of the Christianity ka jedhamu jechuudha. Lafee duudaa kiristaanitii ka ta'e Trinity keessatti yookiin Sillaasee keessattuu yookiin sadeen waaqa tokko keessattuu jarri kun garagara jechuudha. Kun akkana jee wal mormii qaba malee waliigaltee hin qabamu jechuudha. Tole gara amantii Islaamaa akka isaa deebi'u. Amantii Islaamaa jechuun kun maali? Islaama jechuun maali? Islaama jechuun akkuma amantii kiristaanaa kana maqaa nama dhuunfatirraa fudhatame moo nama dhuunfaan moggaafame moo jechi kun jecha hojiitiin moggaafame yoo ka jennee ilaallu jechi Islaama jiru jecha afaan Arabaa salama yaslimu islaaman ji'urraa dhufe jechuudha. Islaama jechuun maali? Masakame yookiin ajajame yookiin bitame yookiin butame karaa nagaatiin rabbiif jecha jechuudha. Karaa salaamatiin salaama jechuudha. Salaaman karaa nagaatiin waa inni uuman samii dachii uume jedhe itti ajaje nama raawwatu jechuudha. Kun ifa jeetii yaada. As keessa namni dhuunfaa tokko hin jiru. Muhammad hin jiru, Iyyesuus hin jiru, Kadiir hin jiru, Haaji Jamaal Ebeluun hin jiru jechuudha. Qeensa Ebeluunis keessa hin jiru. Moggaasa hojiiti Isliminnaanis wanni nama mirkaneessu gosa osoo hin ta'in, afaan osoo hin ta'in, maqaa osoo hin ta'in, dhaloota osoo hin ta'in, bareedina osoo hin ta'in, qabeenya osoo hin ta'in, dhabuu osoo hin ta'in hojii ati raawwattu Isliminnaa keessatti moggaasaa jechuudha. Amantii gosaatii miti, amantii gandaatii miti, amantii caalama addunyaa walii gara world wide religion jechuudha. Kanaaf barra amantiin Islaamaa kun itti eegalee namoonni tokko namoonni amantii Islaamaa irraa fagoo jiranii fi diina Islaamaatiin burjaajanii jiran akkasumas Islaamonni amantii isaanii hubatiin maal jedhan jechuudha. Amantiin Islaamaa akkuma fakkeenyaaf diishinariin Oxford faan jedhu yoo kanneen dubbiftanii jettan Muhammad is the founder of Islamic religion jedha. Muhammad hundeessaa amantii Islaamaati jedha. Biyya Makkaa gammoojjii akkanaa bara ganaatitti hundeessee jedha. Kun guutuutti soba jechuun namni tokkollee kan hubachuu qabu. Nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad hundeessaa amantii Islaamaatii miti. Nama amantii Islaamaa bara haaraa bara arkitanii jaarraa 14ffaa har'aa fidee addunyaa kanarratti hundeessee miti. Aayidoloojii isaa dhuunfatii miti. Inni maali duuba yoo hundeeffamte amantii ragaan kee ho'isaa fuutee akkana mormite isaa haasofte yoo naan jettan Qur'aanuma Islaamonni yookiin warri Muslimaa warri Rabbii masakamanii ajajaman baatan kana kitaaba dubbifamaa jedhamu kana keessatti Rabbiin ifa godhee dubbata jechuudha. Toleka ammas amantiin Islaamaadha yoom argamte bara kam keessa yoo jettanii gaafii naaf dhiyeessitan yoom bara kam keessa argamte amantiin Islaamaa barri isiin argamte yookiin bu'uureffamte gaafa waa'ee yookiin Rabbiin samii dachii uume san durallee uumaa biroo uumee qabu uumuma cufaa'u nama haa ta'u lubbu qabeeyyii lubbu dhabeeyyii waanuma kamuu yeroo uume jee waa'ee akka isaa ajajamaniif uume jechuudha. Akka isaa masakamoo ta'aniif akka isaa sallama yookiin harka kennataniif uume amantii Islaamaa irratti uume waa kamiyyuu. Sun maal jedha Rabbiin ragaa suuratu Ruum boqonnaa 30 lakkoofsa 30 irratti فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ولا ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون جا فولك يجنو كي قد آبي جديني كتلا يوكي أمنتين the way of life كرا جرينيا كتلا رت كرا سلمنا رفولك قد آبي جا كرام كوني سركتني كرا ربين الرت واجف أوميجا كريستانا هاتو نمشي يهودا هاتو واقفتا هاتو بوديزمي هندوزمي كونفشانيزمي شنتاوزمي شنتونيزمي هاتو أمنتو تكمل جوا هوردو فدو أمنتين لين كباتين إتيزمي اللي هاتو كرا ربين الرت على نما أومي كرا أركتة جرينيا كرا توكو في إفا توكو فكرا إسلامنا كرا ربي أججمو في مسكمو كنا كوف الرت أومي كناس كنو رغاف النجر إسلامنا برا غنا أومي كجمو برا أوممتون أوممو يغلانيت أومم تسلامنا كنا waa'ee Nabi Muhammad kana irratti namoonni hedduun mormiin dhiyeessuu dandeessanii isumatu hundeessee amantii Islaamaa eenyu shawwadanaan jechuu dandeessan lakkisanillee shawwaduun fedhu obboloota koo warra amantii Islaamaa qabdanis hin qabnes ragaa kiyyan dhiyeeffadhee isinii dhiyaata zabanni zabana teekinooloojii zabana ragaadhaan walitti dhufanii waan ta'eef jechuudha. Akka nabiyyiin keenya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ganda tokko gosa tokkotti amantiin kun hin ergamin takkaa'ummaa harkitee akka inni kun harkitee amantii Islaamaa hin hundeessin yookiin hin bu'uureessin ragaan kiyya maali? سورة الأحزاب وقلنا صدمي سدي لكوبس أفرتم فارد رب سبحانه وتعالى مالجا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما جا ربي أكم جتودا محمد إلمان كيسن توقف في اللي أبامتي إلما أباو ملي وامن اللي دوركا كشريعة إسلامة تجيتشو
kanaaf warreen arkitanii saba keessan leelliftanii amantiin islaamaa saba keessa faarsu jaallachuu sinin dhorkitu garuu saba biraan tuqinaan arrabsinaatiin hin jedhe waa'ee muhammadu gudbatoo rabbiin wakaana walaakin garuu inni maal rasuulallah ergamaa rabbiin addunyaa guutuudhaaf erge wakaataman nabiyyiin ergamaa goolabbii yookiin samaraayis godhu jechuu ka boodatii jedhe eega arkitanii dhagaan bu'uuraa kahamee manni tokko ijaaramee jee gubbaa nama xumure jechuu fakkeenyi isaa nabi muhammad illee amantii islaamaa nabiyyoon irra jiraachaa turan yesus kristos haa ta'u daawud haa ta'u salamoon haa ta'u yoosef haa ta'u aadam haa ta'u abrahaam haa ta'u yookiin ibraahim haa ta'u nabiyyoonni kunniin daandii isaan irra ergaman kana nama arkitee goolabee bakkaan ga'e xumure jechuu waan abbaan eegale ka ilmi xumure inni arkitanii isaaniif ilma boodati yookiin immoo addunyaa tanaaf badhaasa yookiin ergamaa boodati jechuu آيات القرآن الرتي يوكسب أمس دبلتها الرقا دبلتها تقول ما سيدي في الديس أما سورة الأحقاف بقولنا فرتمي جافة لكوفس سقلف فرد وقوا آية كيس جافة يا محمد اتمجا ما مال جي اتمجا قل جئن ما كنت أني واهم تاني لك أنا كسيمتي بدعا من الرسل بدعا جتون إيجالا yookiin nama haaraa tokko waan haaraa qabatee aadaa teessan amantii teessan isin miidhu isin balleessu dhufu osoo hin ta'in karaa irra jaallatamaa irra nama fayyadu irra bareedaa duniyaa tanatti isin milkeessuu fi karaa borullee fuula rabbiitti isaaf ajajamtanii isin milkeessu karaa kana irratti ergame malee ani haaraa miti akkuma warri na duraa ergame ji'in ja'a tole ka obboloota kiyya jaalatamuu fi kabajamoo waan na dhageeffattaniif hedduu qalbii tiyyarraan isin galateeffachuu barbaada akkasumas harkitanii namni kamuu amantii kamiyyuu yoo qabaatte waan asirratti baanee jenneef wal arrabsuu wal xiqqeessuu wal jeequu osoo daandii ifaa fi qaceelumaa irra bareedaa fi gaarii ta'e asirrattis gammachuu keessa keenyaa nuu kannuu fi ammas fuuldura waaqaa nu uumetti kan nu milkeessu akka filannuu fi jechuudha. Kun immoo harkitanii amantii filachuun akkuma uffata filachuu waan ta'eef amantii uffanni wal qixxe jechuu kiyyaa miti isin immoo waan nu daawwattaniif galatooma laayikii akkan irraanfanne sheer godhuu akkan irraanfanne sabiskiraayibii diimtuu sangattuu hixanii addeessuu akkan irraanfanne isiniin jechuu barbaanna ulfaadha galatooma nagaan naaf jiraadha fayyaa ta'aa cufti ilma namaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.